Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni wiirtuu yayyaba Oromooti. Maatii wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo firoottan kan alaalaas kan dhiyeenyaas firoottan wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo jaallan wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo hundumtuu baga guyyaa yaadannoo ayyaaneffannaa guyyaa gootota isa baranaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada maqaa Oromiyaanis Neetwoorkiin. Hundi keenya akka quba qabnu guyyaan kun yaadatamu kabajamuu erga jalqabee keessattuu immoo sababni yaadannoo fi ayyaaneffannaa guyyaa kanaatiif sababa kan ta'e kan uumame jechaan gaagaamni guddaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irratti ta'e kan ta'e waggaa 40 booda ayyaanni 40ffaadhaaf jedhamu baasutti gaa waan waggaa 40 dura ta'e irraa kan ka'e uummanni Oromoo bakka adda addaa haala adda addaatti guyyaa kana ayyaaneffataa yaadataa tureera torban kanas kanatti geggeeffamaa jira. Haa ta'u malee waan amma irraatti dhageenye hin beekne innumtuu diina yookaan alagaarraa osoo hin taane mooraadhuma Oromoo keessaa addatti immoo gartuu amma olaantummaadhaan biyya bulchaa jiru OPDO, ODP, PP irraa qeeqaa fi ceephoo tokko tokko dhaga'uu jalqabne waa'ee guyyaa goototaa kana ilaalchise. Qeeqni kun ceephoon kun jibbaan kun maal fakkaata maal kan jedhudha isa jedhu gara boodaatti itti dhufna. Walumaa galatti garuu dhaabni kun OPDOn ODPn PPn guyyaa gootota Oromoo kana yaadatamuusaa kabajamuusaa maaliif arguuf dhaga'u jibbaa maaliif isa yaaddessaa kan jettu fi qabxiilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko tokko qaqqaabnee ilaaluu jennee sadii taanee waliin dhiyaannee jirra. Isaanis Obbo Kumsaa Buraayyuu Awustiraaliyaadhaa, Obbo Caalaa Hayiluu Abaataa Swiidinii. Lamaan isaaniitu hayyoota poolitikaati. Political Science, Global Politics. Lamaan isaanii immoo barreessitoota kanaan achitti immoo namoota qaroominaanii fi dammaqinaan haala qabsoo uummata Oromoos kan biyya keessaas kan biyya alaas faana bu'anuu fi bifa adda addaatiin miidiyaalee hawaasaa qofa irratti tun taane sadarkaadhuma kitaabaatiin iyyuu maxxansaa kan turan ammas maxxansaa kan jiranudha. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Egaa isin lamaanuu miidiyaalee hawaasaa kanas miidiyaa gurguddaa warra mainstream miidiyaa jedhamus haalaan hordoftuu Obbo Kumsaa Obbo Caalaa waan torban kana keessa jala bultii guyyaa yaadannoof kabaja gootota Oromoo kana keessa waan nagaa turre keessaa gara gartuun amma maqaa dha'e kanaatiin kana wal yaadachiisuun barbaachisu. Otoo dubbannu waa'ee ayyaana kanaa seenaa isaa keessa deemnee dubbachuun barbaachisu. Waan jarri kun jedhaa turan keessaa inni qaanfachiisaan tokko adda bilisummaa Oromootiyyuu gargaarsa ittiin funaannachuudhaaf kan nama taa'ee danda'a afaarraa. Duratti amma yoonaatti waan garaa isaanii garaatti qabataa turan jechaadha. Barana kana ifatti dubbachuu jalqabanii. Dhaabni kun gartuun kun guyyaan gootota Oromoo kun kabajamu maaliif arguu dhaga'u jibba laata? Obbo Kumsaa meesiina jalqabu. Galatoomii Tasfaayee duraa akkuma tuu jalqabdee uummata keenya uummata Oromoo wareegamtoota keenya maatii wareegamtoota keenyaa akkasumas immoo qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kan dhimma sabaarratti dhadhabaa bara dheeraa turanii baga guyyaa kana guyyaa seena qabeessa kana geessan jechuun fedha. Guyyaan kun seenaa keenya keessatti guyyaa guddaadha Tasfaayee. Biyyoonni baay'een guyyaa itti dhalatan faa, guyyaa itti biyya ta'an faa, guyyaa itti diina ofirraa cabsan faa nuyi sanaaf hireen arganne. Biyya keenya gadhaabnee igitii itti goonee ofii keenya bulchinee dinagdee keenya abboomnee kun guyyaa keenya guyyaa nuyi itti dhalootni keenya itti faarsanii guyyaa nuyi itti yaadatamnu jechuuf hireen arganne. Guyyaan Oromoo guyyaa qabsooti. Ammatti
kan warkaa qabnu guyyaan nuyi kabajnu guyyaa qabsooti. Waan nama gaddisiisu immoo guyyaan nuyi kabajnu guyyaa wareegamaati. Guyyaa wareegamtoonni keenya bakka tokkotti dhuman jechuudha. Kanaaf akka tokkotti guyyichi akka gaddaati. Ammoo nuuf saba Oromoof biyya Oromoof ijaarsa biyya Oromoof immoo guyyaa galaati. Galaa keenya guyyaa bu'uura keenya kan nuyi irratti dhaabbannu kan nuyi irratti of himnudha. Eenyummaa keenya qabsoo keenya maaf akka manaa baane achi keessatti paakeejii sana keessatti argina jechaadha. Tasfaayee tun gara gaffii keetiin dhufi. An akka tokkotti akkan baradhettis akkan dhaabaa koorraa baradhettis guyyaa kana waan sadiitti ani yaadanna Tasfaayee. Guyyaan kun kan warra dheengaddaa, kan warra kaleessaa fi kan warra irraati. Kan qabsaa'ota dheengaddaa, kan qabsaa'ota kaleessaa, kan warra irraatis. Qabsaa'ota dheengaddaa kan nu jennu kan gaafa biyyi keenya caberraa jalqabanii fincilan jechuudha. Eddee fedhettaa fincilu, kutaa fedhe keessattaa fincilu, amantii fedhe keessaa fincilu. Kan gaafa biyyi keenya cabe, gandi keenya caberraa jalqabee fincile, kan wareegame, kan gatii itti baase guyyaa kanaan yaadatama. Guyyaan kun egaa akka lakkoofsaatti yoo fudhatte 1870moota, 80moota, 1890moota gaafa biyyi keenya cabu isaan arki irratti cite, isaan armii irratti cite, kan calanqoo kan naannoolee agartee kan naannoo Finfinneedhaa buqqaan kun hundumtuu orrananii kan warra dheengaddaasiin jedhu kana. Warri kaleessaa immoo guyyaa gootota keenyaa warra amina kanaaf manaa bahee barahaa achi gammoojjii shiniggaa keessatti bu'e. Isaan warra kaleessaati. Kaleessuma jechaadha. Dheengadda kaleessa biyya isaaniitti igtii tolchuuf jedhanii muratanii dhaqanii tokkummaa gad dhaabanii guyyaa isaan darban jechuudha. Guyyaa nu isaan itti yaadan. Inni sadaffaan guyyaa sagaa kunoo saarraati. Arralleen warri har'a du'aa jiranillee, warri har'a hidhamaa jiranillee, warri har'a fayyaadhuma gidirfamaa jiranillee gootota Oromooti yaadatamu jechaadha. Kanaaf akka tokkotti isa National Day guyyaa biyyaati jechaadha. Guyyaa biyyaa waan ta'eef, guyyaa sabaa waan ta'eef, guyyaa siyaasaa illee miti. Dhugaatti baay'ee na gaddisiisu ijoolleen OPDO kun. Guyyaan kun guyyaa siyaasni itti taphatamullee miti. Agartee seenaan keenya siyaasaa oli Tasfaayee. Qabsoon keenya siyaasaa oli. Siyaasni bar waan xiqqoo asaanu. Sabni immoo kanarra guddaadha. Hundee keenya. Agartee guyyaa hundee keenyaa guyyaa nu identity keenya itti define goone irratti cichuudhaafi warri nu duraa irratti cichan guyyaa nu qaban jechuudha. Agartee seenaa ta'ee carraa ta'ee addi bilisummaa Oromoo keessatti haa hojjetamu malee guyyaan kun guyyaa sabaati sila. Warroonni kana guyyaa siyaasaa godhanii xiqqeessanii gatii dhiiga jaallan keenya baasan xiqqeessanii akka waan hin jirreeyyuu fakkeessanii jedhanii eenyummaa guyyicha xiqqeessan utuu hin ta'in eenyummaa isaaniitti xombora ibsan. Eenyuun akka ta'a agartee saba Oromoo fi ilaalcha maarii akka isaan qaban ofirratti amantii akka isaan hin qabne yoo Oromoodha ta'an gariin isaanii Oromoo ta'uu dhiisuu hin malu. Ofirratti amantii self confidence diversity sana qabu jechaadha. Agartee kun isa isaan dhalataniif theoretically isaan dhalataniif sana hin gargaaru. OPDO Tasfaayee waliin beenna gaafa duraa yoo kan ijoolleen Tigreetti himte hojjeta OPDOn hojjumaan achi turre argineerra jechaadha. Sagantaan isaan ijaaramanii fi hojii ilmaanii TPLF tolchan sanaaf. Gaafas yoo ati Oromoona jette isaaniif jedhanii si qabu. Isaaniif jedhanii si basaasu bara. Otoo ofii isaaniif illee ta'e. Amma immoo temperature amaaraa eegaa jiru kan nafxeenyaa eegaa jiru jechaadha.
agartee qabsoon keenya qabsoo of tuultota irratti ka'e. Jaalladhumaan kun of tuultota irratti ka'anii sirna of tuultuu nafxeenyaa ka Amaarrii irratti abbaadhaatti ka'eeti. Kan qabsoon kun kan guyyaa kana kabanyuuf. Isaan immoo amma yeroo ammaa kana kan isaan godhaa jiranii agartee guyyaa Aduwaa kabaju. Guyyaa agartee Amaarrii itti aangaa'ummaa isaa agarsiise kabaju. Akka hojii isaanii isa jalqabaatti waan ilaalaniif guyyaan kun dhalata isaanii faallessa. Hojii isaanii faallessa. Jireenya isaanii faallessa. Agartee Oromummaan nuti xiqqeesse jedhanii waan isaanitti bal'annuuf hin jiru karaa tokko nara. Nuufi guyyaan kun guyyaa Oromummaa gadi utube. Guyyaa bu'uura Oromummaa gad nuu dhaabe. Guyyaa dhaloonni itti mataasaa ol qabatee dubbatu. Jennaan isaan immoo Oromummaan Oromoo iyyuu hin balleesse biyya iyyuu hin diige jedhanii waan yaadaniif guyyaa kana xiqqeessuu hin jiru iyyuu jechuu fiikshiniidha jedhanii iyyuu dubbachuutti as deebaa jiru jechuudha. Dhugaadhumatti ani biyya keenya keessatti siyaasaan wal dhabuu akka rakkootti bara dheeraadhaaf ilaalee hin beeku. Ammallee ni ilaalu. Garuu waanni Oromoo waanni sabaa daandiin qabsoo daandiin dhiigaa politikaa walitti ilaalamuu qabdi. It's beyond politics. Politikaa walitti ilaalamuu qaba. It's a national issue. Kun waan biyyaati. Inni agartama biyya kee jiraatu keessa ati Caalaanis hin beektu. Waan biyyaa irratti opposition waliin lolan. Waan biyya isaanii irratti waliin lolan. Waan biyyaa guddaadha. Siyaasa irra guddaadha wanti biyyaa. OPDO waan si qaanessuudha. Waan biyyaa Oromoo waan biyyaa dhorkuu barbaadu. The nationhood agartee bari qabsoon keenya biyya ta'uudhaa Tasfaayee. Isa nuyi biyya ta'uudhaaf nationii ta'uudhaaf nuyi agartee abballu kana isa gootonni keenya fidan kana isa balleessuu barbaadu because sagantaa isaaniiti dhugaa kana balleessuu. Sagantaa isaaniiti Oromoo cabsuudha. Sagantaa isaaniiti Oromoon akka inni lafa ilaalu gochuudha. Kanaafuu siinsi dinqee ta'e ani hin beeku anaan dinqine. Kan nagaddisiisa garuu keessumaa Oromoodha jedhanii warri of waaman. Keessumaa karaa tokko immoo iddoo tokkotti immoo akka Oromoo naashinaalistii yoo fakkeessan dhiiga gootota kanaa dhiigni isaaniitti baacaa jiran kun quba qabaadhu dhiiga Magarsaa Bariiti. Kan Gadaa Gammadaati. Kan Jaarraa Abbaa Gadaati. Kan Mul'isa Abbaa Gadaati. Agartee warra dhiiga isaaniitiin karaa nuyi irra deemne karaa qabsoon kun irra dhufe tattaraare. Kanaafuu obboleessa kiyya kan isaanii political motivationii qabaa, dantaa siyaasaa qabaa, Oromummaa balleessuun dantaa siyaasaa isaan itti ijaaraman waan ta'eef kanaaf irratti aggaammatanii ilaalcha jedhuun qaba. Galatoomii Obbo Caalaa mi'aasuma irratti ati immoo gama keetiin waan haala keessaa torban kana bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin dhaga'uu jalqabde kana jechaan waanuma gootota kana ceepha'uu xiqqeessuu guyyaa maqaa gootota kanaatiin kabajamu kanas immoo jala bultii isaa irratti maqaa adda addaatti kenna dhiyeessuuf yaalu mee gama keetiin. Hedduu galatoomii Obbo Tasfaayee barreessaa Kumsaan waan hundumaa jedhanii jiranii ani waan maaf xiqqoo tokkoon itti dabaluu barbaada. Waa'ee gootota biyyaa, gootota sabaa utuu hin kaasin dura gootummaan mana keessaa ka'a, maatii tokkorraa ka'a. Abbaa warraa, haati warraa silaayyuu akka Oromootti akka Gadaatti namni gaafa bultii ijaaru akkanumatti lafaa ka'ee hin ijaaru. Gadaa keessatti namni sadarkaalee jiran kana cehee kuusa keessatti waan hojjetu qabaa. Doorama keessatti barri kuni bara namni gadaa fudhachuuf qophii godhuu fi maatii yookiin bultii itti ijaaru. Namni bultii ijaaru kuni waan inni ta'e waan inni godhetu bulaalama. Maatii ijaare kana keessatti maatii isaa bulchuu keessatti nama akkamiiti kan jedhu bulaalama jechaadha. Kanaaf achi keessatti namni tokko abbaa warraa tokko haadha warraa isaatti kabajaa kan horu mana keessattis ta'e alatti yoo inni jabaa ta'e
abbaa warraa fi haati warraa akkasii gaafa ijoollee horatan ijoolleen isaanii kan kabaja argatanii fi namnis kabaju kan abbaan barbaade mataa keessan quune yookiin immoo hin dhoofne ittiin roorrifne yoo abbaa jabaa qabaatani. Kanaan ala tuffiitu jira maatiinis hin tuffatamaa warra abaluu jechuun hafeeti ijoolleeyyuu akka barbaadanitti waamu jechuudha. Warra akkasiitu ibidda uuma. Ibidda akkasiitu balbala ta'eeti balballi suni gosa ta'ee gosti sun qaccee ta'ee lammii ta'eeti sabata. Egaa walitti dhufeenya kanneentu saba keessatti sabni akkasii jenna jechuudha. Addunyaa kana keessatti sabni guyyaa gootota isaan kabanye takkaa'uu sabni gootota hin qabne saba har'ayyuu gabrummaa jala jiruu fi saba sirumayyuu hin jirre yookiin immoo tasuma dhabaman jechuu ni dandeenya. Sabni akka Oromoo waggaa 150 ol qabsootti jiru guyyaa tokko kabajachuun silaa otoo bilisoomne otoo biyya qabaanne akka waliigalaatti guyyaan kuni guyyaa guddaa ta'e yookiin torbee tokko yookiin guyyaa lama biyyoota adda addaa ilaalan ture addunyaa kana keessatti biyyoonni guyyaa lamaaf kabajan jiru biyyoonni immoo qoodanii akkuma Obbo Kumsaan jedhanii guyyaa national day gaafa itti bilisooman gaafa immoo taate gurguddoon itti dhalate fakkeenyaaf amma warra Jamaayikaa yoo fudhatte guyyaa isaan slavery yookiin immoo heroism jedhanii guyyaan akka malee itti ilaalantu jira. Guyyoo fakkeenya Israa'el keessatti guyyaa lama addatti kan kabajantu jira. Biraazil keessatti baay'isoo biyyoota hedduu waggaan laaluu irra caalan isaanii Apiriilii kana keessa kabaju. Maaliif akka walitti dhufe rabbi haa beeku. Kan keenya garuu gara keenyatti dhufa. OPDO uumamarraa murna defective ta'anidha. Murna akkasumatti iyyuu jal'inatti dhalatanidha. Akka biraatti kana yoon define godhu gadaan keenya gaafa kufe sirni keenya gaafa kufe wantoota hedduutu nurratti kufe. Wanni nurratti kufe kun maali? Sirni silaa Oromoof akka hojjetutti ijaarame sun gaafa cabe Oromootti garagale. Akkamitti Oromootti galagale? Laala biyya amma keessa jirru biyyoota adda addaa keessa jirru kuni biyyoonni humanitydhaan yookiin immoo namummaadhaan biyya isaaniitti nusimatanii nu jiraachisan kuni akka carraa sirni isaanii kun gaafa kufe balaan akka itti dhufe yaada. Maaliif inni biyya adda addaa dhufee qubate kuni mee tokkoon keenya walaa gaafannu waa'ee biyya keessa jirru irra caala hordofnamu waa'ee Oromiyaa hordofna nuti. Galgalaa ganamaa gurri keenya onneen keenya dhikkisni keenya waa'ee Oromiyaa waa'ee asiitii miti. Caalaan isaa dhaloota akkasitti dhaalchisa yoo ta'e biyya itti jiran kana keessatti jaalalli isaan qaban hamma tokko. Haa ta'uti Oromoon gaafa biyya isaa gadaa keessatti ijaarrate walitti ofitti dabalee moggaasadhaan hammachiisadhaan guddifachaadhaan inni guddisaa dhufe gaafa sirni isaa kufe warri suni dhiiga ishee laallatteeti akka adda addaatti lootee warri qubannaadhaan Oromoo cabsanii qubatanis walitti madaqanii yookiin walitti dhufanii Oromoo cabsuu irratti fuulleffatanii galgalaa gama waan Oromummaadhaa waan Oromoodhaa waan Oromiyaadhaa akka diinatti ilaalu hin balaaleffatu. Silaa dhalli Oromoo tokko mercenary ta'ee warra lolaa fi ormi ergatee ormi ittiin immoo deebisee nu cabse hin kabaju Adawaafaa hin kabaju guyyaan sun isaa gadda ta'uu qaba malee guyyaan silaa inni ittiin boonu laala waggaa 1959 natti fakkaata yookiin 60moota keessa yeroo waldaan Maccaatu lama gara Arsii deemanii uummata keenya kiristaana fi islaamaa bakka tokkotti qalanii isin Oromoodha malee islaama miti kiristaana miti isin Oromoodha amantiin keessan tokkoon garuu kan matayyaati akka sabaatti obbolaadha jedhanii gaafa irbuu galchanii waldaan Maccaatu lama gaafa san Oromummaan kaleessa diinni caccabsee hin jiruurra gahaa ture sun akka ishiin biqiltu ta'e. Kanammoo waggaa 30 yookiin 20 wayi booddee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo irbuu isaanii irbuu Oromummaa dhaammatan sana qormaan isaanitti dhufte qormaata laafa miti akkamatti hoggaa haasofnu laafadha. Garuu tokkoon keenya state yookiin immoo haala isaan yeroo san keessa turan keessa haaseennu. Tarree gallee lubbuu keenya olfachuuf gaafiin yoo nu dhiyaate. Har'a yeroo Oromoon hubannoo qaba sabboonummaan nu jabaate jennu kana keessatti hammam keenyatu godha. Hammam keenyatu lakkii ani Oromoodhaa ana wareegaa jenna. Keessumaa hordoftoonni amantii Islaamaa yeroo sana keessatti Musliimonni Oromoodhaa kanneen qabsoo sana keessatti hirmaatan carraa jiraachuu argatan ni jiraattu isinii. Gara na ba'aa gaafa jedhaniin
Amni manaa baane amna Oromoof Oromiyaa ijaaruti. Irbuu Oromoof Oromummaa qabnaati. Nu dura wareegatii san booddee isaan itti darbaadhaniiti of kennan jecha. Otoo isaan yeroo sana carraa jiraachuu argatanii har'a Oromoon hin jiru, Oromiyaanis hin jiru, Oromummaanis hin jiru. Warri kana hin hubanne yookiin immoo kun jiraachuyyuu hin gammachiifne ijoolleen OPDO ijoolleen adeet keessatti ijaaramanii isaan immoo kunuunsanii guddifatanii sana alaan albachaa isaaniif diinummaadha kuni. Sababni isaa sabni egeree tokko qabu national common interest qabaachuudha qaba ture. Waa'ee Oromoo Oromummaa Oromiyaa irratti eenyufuu marii keessatti as compromise hin godhu jechaadha. Jarri kun kana arguu hin fedhani. Hooggana isaanii olaanatu bakka barbaade deemee Oromummaan gandatti nu galchee jedhe. Oromummaan gandatti nu galchine. Oromummaan Oromiyaa ijaare. Akka Oromoon addunyaa irratti mataa qabatee eenyummaa aadaa afaan seenaa isaatiin boonu dhaadatu duudhaa isaa bakka itti deebisu godhe. Akka Oromoon ani biyyan qaba ani saba jedhu godhe malee gandatti hin galchine. Kanaaf warri kana yeroo hundumaa arguu hin barbaanne tasumayyuu kun isaanii fi balaa guddaadha jechuudha. Wanni balaa ta'uuf kaayyoo isaan itti dhaabbatantu kan against godha. Kana falma. Kan isaan gaafa san otoo Oromummaa qabaatan Oromiyaan jiraate adda bilisummaa Oromootitti dhiyaata malee TPLF'n itti dhiyaatu isaan wajjin hin dhaabbatan ture. Jalqabumarraa jarri kun diinota Oromoo turan jechaadha. Diinota Oromoo irbuu alagaaf galanii afaan Oromoo dubbatanii Oromoo cabsuuf dhaabbatanii jechuudha. Jarri kun bara baraan jireenya isaanii keessatti jireenya kijibaa, jireenya sobaa jiraatanii. Sobni takkittiin dhugaa torba balleessa jedhu Oromoon. Maaliif takka gaafa sobdee kijiba takkittii san dhugoomsuu fi soba dabalaa deemta jechuudha. Sobichi dhaabbatu jechuudha hanga dhibbaatti deema. Jarri kun siida goototaa Adaamatti dhaaban tarii namni Adaamaa deemtanii argitan yoo jiraattan. Akka fedhetti isaa ijaaramu maaliif isaa ijaaramu siida goototaatiin hin jedhan. Guyyaa tokko garuu guyyaan gootonni itti yaadatan hin goone. Addunyaatti silaa jarri kun guyyaan irreechi itti kabajamu guyyaa yaadannoo wareegamtoota eessa irreechallee kabajamuu qaba ture. Sanallee gochuu hin fedhan. Baay'een miinsi karaa kamiin carraa argataniini waan Oromoof Oromummaa ol kaasu awwaaluudhaa jechaadha kaayyoon isaanii. Kanaafi wanti guddaan ani hubadhu wanni isaan kana alaan alaniif tokkoffaa keessa isaanii waan isaan dhukkubsu jira waan Oromoodha Oromummaadha waan itti mi'oofne jira. Karaa kamiinuu afaan Oromoo sitti dubbatu waa'ee Oromoo sitti haasa'u kan isaan haasa'an garuu summiin akkamitti Oromoo diigna akkamitti Oromoo kana isa boondii jaba hidhannoo jaba walitti hidhamee dhiigan shinniggaan dhiigan barreeffame gara fuulduraatti iyyuu warqeedhaan barreeffama shinniggaan. Kanammoo dhaloonni guduunfateera. Maaliif yoo xiqqaate waggoota 5, 6, 7 dura ijoolleen dhokatteeti maandhee baandheedhaan warri biyya keessaa waan tokko dubbadhee darba. 2009 halkan tokko iddoo tokkotti maandheewwan jirru walitti dhufne naannoo Adaamatti. Dhugaan sinitti maa tokkoon keenya waliin agarre. Halkan dukkanaa walitti dhufne sagalee malee fuula keenya dhofannee teenya. Kun hundumtuu iccitii dhokfachuu fi wal tiksuuf jennee jechaadha. Garuu waan irra dhaabannee halkan guutuu ijoollee bo'aa turan yaadadha. Halkan guutuu hanga sa'aatiin egaa yeroo xiqqoo gara sa'aatii biyya saniitti 10 ta'u namuu dhoksaadhaan bahee deeme jechaadha. Bakka hundatti kun godhama jechaadha. Oromiyaa guutuu keessatti warri hiikan sun galee maal jechuudha? Wareegamni sun hiikansaa. Oromoon akkuma Obbo Kumsaan jedhanii bara 150 erga gaafa cabuu jalqabeeti wareegamni ture lafa miti. Wareegamni gulalleetti ta'e lafa miti. Wareegamni aanolee irratti harka muraan, harmi muraan, calii calanqootti akkasitti gaafa bakar waareefaan hamma miilli irraa citutti otoo hin beekin qabsoo godhee lolarra ture. Fakkeenya namni baay'ee waa'ee caamman nuur yookiin immoo seenichi isaa dheeradha garuu waa'ee abbootii gadaa bareentoo ituu humbannaa fi anniyyaa qarfan qalloo ta'an gabaabsee waasinitti hima. Tarii beektu waan ta'eef yaadachiisuuf namoota kaan. Amantii fudhadhaa jedhaniiti amantii fudhachuu didanii jennaan hunda isaanii qalan. Isaan keessa namni tokko namni haamoo galmoo jedhamu fala gochuuf bobba'eet inni keessa hafe. Gaafa inni bakkaatti deebi'u
dur loon tiksee warri tiksee loonii hin alaanalu hin sirbu. Maal jedhanii yaa gadaa qubsuma tarree lafarra harkisee arabni akka harree jedhanii weellisan. Jaarsi sun sana watee deebi'e jechaadha wanni ta'eera kanaafuu ishii hafte kanan tiksa jedhanii san booddee dhaloota kaan immoo barsiisanii wanni dhaalamuu qabdu dhaloota kanatti darbuu qabdu jedhanii dabarsan. Kunis silaa otoo bilisoomne seenaa keenya akka guyyaa tokkootti kabajna. Walumaa galatti ijoolleen OPDO warra biltsiginnaa waan Oromoodhaa ol kaasu, waan mataa Oromoo ol qabachiisu, waan Oromoo laphee isaa dhiibee ittiin dhaadatu isaaniif balaa qaba. Maaliif kaayyoo isaan itti dhaabbatantu, kaayyoo isaan irra jirantu kana balleessuu waan ta'eef. Itoophiyaan isaan nutti manii, Itoophiyaa warri saba tokkoo eenyummaa isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii, seenaa isaanii, achii dhufa isaanii irratti damboobsanii nuti immoo keessatti gaafa waan isaanii tiksuuf jedhan qofa keessatti nu waaman. Abalufaanis keessa turaniiru, abalufaan kana godhaniiru jedhan jechaadha. Namoonni dhuunfaa kaayyoo saba tokkoo otoo hin fudhatiin aadaa fi eenyummaa saba tokkoo gatanii dhaqanii ergamtoota malee saba sana bakka hin bu'an. Oromoon Itoophiyaa keessatti gabrummaa malee guyyaa tokko gammachuu bilisummaa itti argate hin qabu jechaadha. Kanaaf kaayyoo isaan irratti dhaabbatuntu kana ta'eeti kana balaaleffatan. Darbanii addi bilisummaa Oromoo otoo hin dhaabbanne har'a Oromoo fi Oromiyaan isaan ittiin nyaatan ittiin qacaramanii nyaatan kun hin dhufu ture. Yoo xiqqaate har'a mandaa itti argatanii nyaatan. Qabsaa'onni keenya garuu har'as lubbuu itti kafalaa jiran. Hambaan gootota kaleessaa har'as isaanuma funyaan jala taa'anii achitti sumunii tokko eenyuyyuu otoo hin kennin qabsaa'onni irbuu sanaaf jiraatan kaan isaanii hidhaatti darbataniiti. Asumas itti deebi'anii immoo abalufaan gootota siin jedhanii yeroo faarsanii dhageessa. Gootota akkasii garuu hidhaatti guuraa warra jiranillee salphisaa jiran jechuudha. Walumaa galatti kaayyoo isaaniitu kanaan adda waan ta'eef kana xiqqeessuu kan jedhuun itti dabaluu barbaade. Galatoomii tarii akka itti dhiyeessaniin alatti waan isin jettan irratti waan dabalu waan badaa hin qabu. Akka yaadaatu waan haaraa dabaluu hin qabu. Akkatti lafa kee keessan irratti qoshee waan adda ta'e jiraate isuma gaafiidhuma warri OPDO odeeffaa biltsiginnaa waa'ee gootota Oromoo kan oolumaa galattu guyyaa goototaa qofa hin taane waa'ee gootota Oromoo waa'ee gootummaa Oromoo kana maaliif dhagahuu arguu jibbusa irratti tokko seenaadhuma isaatiin wal qabata gaajara keenyaa. Ibsaan xiqqoon tokko kan ibsaa gurguddaadhaan marfamtee jirtu ibsaa ta'uun ishee akka beekamu hammattiin maqabdu sanallee agarsiisuuf ibsaan gurguddaan naannoo ishee jiru sun baduu qaba. Kana achi jiraachee dhuma ishee iyyuu namni hubachuu hin danda'u. Ibsaa ta'uun ishee beekamuu hin danda'u. Warri OPDO odeeffaa biltsiginnaa hundee isaanii bu'uura isaanii kaasaanii olaalle waanuma wal falmisiisuun qabu. Warra boojuuti booji'amtoota warra akka abbaa OPDO biltsiginnaa odeeffaatti fudhataman yoo ilaalle akka abbaa duulaas akka kumaa dammaqsaa akka Yoonataan Dibbisaa akka Baacaa Dabalee Ittafaa Tolaa kan biraas hedduu tarreessuu danda'ama. Jarri kun hunduu booji'amtoota waan kana wal dhoksinuu hin qabnu. Kanaaf ragaa tokko kaasuu barbaada. Nama Taayee Tasfaayee Dhibbisaa jedhamu dhageessanii beektu ta'a maqaa kana arguu baattanus namni kun obboleessa Taayee Dhibbisaati. 1993 natti fakkaata OPDOs dhiisee biyyaa bahee biyya alaatti miidiyaa tokko irratti yaada kennaa ture. Haala biyyaa sabaa haala waan dhiisee itti bahe. Waan dubbatee fi dhuma irratti tarii dhaamsa dabarsitu jedhanii gaafatan natti fakkaata warra OPDOtii fi dhaamsa dabarsa. Waan inni jedhe keessaa waan akka malee garaa nama raasu tokko. Isaan immoo booji'amtoota ta'uu isaanii kan himu tokko. Yoo dhugaa handhuura Oromtiitti cittee baateetta ta'e jedhe. As jedhee jalqabeetiyyuu hundi keenyayyuu jedhe filmaanni nuu kennamee dargiitti deebinee galuu mannaa jennee egaa kan fakkaatutti kan isaan booji'u Shaabiyaa natti fakkaata. Shaabiyaatu filmaata kennaa fi yookaan dargiitti galaa yookaan immoo warra qabsootti jirutti jaarmolii qabsootti jiranutti
dabalamaa kan jedhu. Kana fakkaata dargitti galuu mannaa jennee warra hawwaati haadi kana wajjiniin qabsaa'uudha akka murteeffanne hundi keenya hin beekna. Har'a garuu haala ta'aa jiru immoo hin beekna. Yoo dhugaa nuura Oromtiitti cittee baatetti ta'e waan itti jirtan kana hundi keessanuu keessa deebi'aa ilaalaa. Akkasii kun boojuu sadirree waraanaati. Obboloottan keenya tokko tokko dhiifama gaafachaa isa gara biyya keessaatti nuuf warra boojuu dinagdee hin beekna. Rakkinni karaa dinagdee kunis ta'e jedhee akka uumame ilmaan Oromoo dirqisiisanii carraa dhoowwatanii warra maatii qabu ijoollee isaaniitiin maatii isaaniitiin doorsisaa haala kanaan haala dirqisiisaa uumanii irra caalaan nama keenya immoo quuqamni Oromummaa utuma keessa jiru filmaata dhabanii sababa dinagdeetiin dhaaba kanatti kan harka kennanidha. Achi keessatti garuu keessuma ta'anii qabsaa'uu irra darbanii lubbuu isaanii kan kennan immoo hin yaadanne kan akka obbo Tarrafaa Qumbiifaa waajjira OPDO guddaa keessa hojjechaa turani mana murtee olaanaa Oromiyaa achi keessattuu itti gaafatamaa damee tokko turani. Gaafa ajjeefamanullee hojii oolanii galanii guyyaa facaasaati. Namni kun akkamitti irratti xiyyeeffatame akkamitti taargeetir ta'ani akkamitti duutee irratti murtaa'e warruma isaanii wajjin hojjetu OPDO dhumatiyyuu ragaa irratti walitti qabee obbo Tarrafaa warra gooftolii isaaniitti kennan jechaadha. Asirratti wanti hubachuu qabnu tokko yakka waggaa 28 guutuu uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture warri OPDO ODP biltsiginnaa irra caalaatti hewwahaatitti qabachuu barbaadu. Garuu kan inni jalqabu kanumti namni kun baduu qaba hidhamuu qaba ajjeefamuu qaba jedheellee kan murteessu ragaa funaane kan kennu warra OPDO akka ta'e ifatti. Kanumti hewwahaat jireenya isaanillee hin beekne jiraachuu isaanillee kan hin beekne kan qabeelleetti dhiyeessu isaan amma kana irratti jaarsa tokko ni yaadadha nama waggaa 93ti dhidheessa buusanii naannoo duratti Lubaabur jedhamee beekama amma gara isaanitti kutan hin beeku jimma ta'e munnoo ta'e hin beeku naannoo Toobbaadhaan tokko qabanii geessan. Jaarsi kun gaafa OPDOn waajjira banatu callisanii ilaalaniiti gaafa adda bilisummaa Oromoo dhaqee waajjira banatu oolaatuma misiruu qabanii ijoollee labaawwatii geessinaan kanuma cubbuu yakka godhanii torba OPDO qabanii maanguddoo waggaa 93 dhugaa dubbachuuf bakka ta'anii ka'anii fincaaniif illee adeemuu hin danda'an. Kana warri fannoo diimaa addunyaa achitti argamanii dhaqanii gadi bira gad ta'anii galmeessanii qabatanii. Nama kanafa kanama hewwahaan namni kun jiraachuma isaa hin beeku. Maaliin sababatti ta'e jaarsa anis akka carraa argee haasofsiiseera. Yeroo jaarsi ijoollee adda bilisummaa Oromooti tumaamessa geessuu boromtaa isaa warri OPDO waajjira ofitti waamanii gaafatan. Maal jedhu nutoo erga dhufne baatii 6 geenyerraa eessaa dhuftan nuun hin jenne jarri kun kaleessa dhufnaan oolaa harkiftee dhaqee dubbiftee maaliif jennaan isin dimokiraasii keessa nyaadhaa kaa jedheen jaarsi. Isin dimokiraasii keessa nyaadhaa ka namni naannoo sanaa haasaa akkasii waanedha. Asuma irratti immoo hubannoodhuma akeeka jaarmolii Oromoo irratti illee hubannoo jaarsi kun qabullee ilaala. Kaayyoo jaarmolii poolitikaa Oromoo irratti illee hubannoo jaarsi kun qabu. Waani warri ihaadig OPDO ODP himachaa as ba'an sana abiyyoota dimokiraasii akkasii ishee kana haaloo godhatanii kana waan akkasiiti malee irra caalaatti ijoollee ilmaan Oromoo nama Oromoota jajjaboo waggaa 28 guutuu dhabamaa turan kan akka obbo Daraaraa kafanirraa jalqabne jarri kunis egaa wareegamtoota Oromoo itti dubbannu wareegamtoota Oromooti akka Haji Kamaal Muusaa mattuutti si'a tokkicha obbo Daraaraa wajjin kan ajjeefan murtee wal fakkaataadhaan yoo eenyuun ajjeefne irra caalaa Oromoo naasifnaa yoo eenyuun ajjeefne irra caalaa Oromoo intimideet goonaa jechuudhaan fudhatamaa ture tarkaanfii kun filannoof murtee aangawoota olaanoo OPDO ODP biltsiginnaatiin akkasiiti. Inni kan biraa keessaa immoo waggaa lamaan asaanan kanatti as deebine wanti waa'een akka guyyaa gootota Oromoo keessaa immoo sababa guyyaan kun itti kabajamu wareegamni jaallan kana
uummata Oromoo gidduu tokkummaa addaan hin cinne uumuu isaatiin kan wal qabate isa piroojeektii waggaa lamaan kana OPDOn tokkummaa uummata Oromoo diiguudha baafatanii itti gattaanii jiranu. Har'a immoo gooftaa kan biraa wajjin jechaadha warra tokkummaa Itoophiyaa warra nafxanyaa warra gartuu minilik wajjin kanaa wajjin iyyuu addaan walitti bu'a wanti kun. Piroojeektichi akka isaaniif fiixaan bahu tokkummaan Oromoo karaa adda addaatiin laaffachuu diigamuu qaba. Asirrattis waan torbee kan dhageenyu waanuma qaanfachiisaa tokko jara keenya waan qaanessaa namoota kurnan tokkoof iyyuu mana kennine jedhu isaanumti irra caala isaanii artistoota argitaniitu natti fakkaata miidiyaalee hawaasaa kan irra deemaa jira. Maqaa namoota manni kennameef sana sararaniiru. Anaaf gaafiin guddaan mootummaan eessaa fuudhetiyyuu namoota dhuunfaati mana kennaanis gaafii tokko maaliif kennamaanu maaliif mindaan aangawoota kanaatu uummatatu kaffala. Warra mootarii rakkina manaa qabu hoo ta'e warra karaarra jiru kanaaf hoo ta'e warra tarii umuriin adeemanii of jiraachisuu dadhaban yoo ta'e dhuguma xiqqoo ishee seensii namaa kenna. Kanaachitti maaliif inni gaafii guddaadha ataa'uyyuu. Kana sararanii kaanii namti isaan keessaa gaafa duratti mul'atu keessaa tokko nama manni Dooktar Alamuu Simeeti isaatiyyuu poost godha. Akka koosti waan achirratti waan shakkiin qabu abbichumaa yoo tarii anamiti immoo as ba'anii immoo lakkii kun sobaa jechuun immoo mirga isaaniiti dirqama isaaniiti akkuma inni kaayitti fudhannaa kaayitiyyuu mee kana ilaalaa jedhe maqaa kana ilaalaa jedhe kana keessaa isa kamtiyyuu gara kana kallattii kanaati dhufee jedha kallattii Oromiyaa baadiyyaa kibba kana dha'ee gara kana keessaa isa kamtu amantiisa akkasii kan hordofu jiraa jedha ilaalaa. Asirratti immoo maal hubanna waan tokko piroojeektiin akkasii olola akkasii yommuu oofamtuyyuu jalqaba irratti walii galamee jechaadha. Manni kennamu sana booda immoo akkasiin mee dhiyeessina. Waan akkasii waan akka kanaa kana irra deddeebineetu argaa jirra. Ajjecha koomishinara Salamoon Tasfaayee koomishinara Buraayyuu nama kana jaarmoliin poolitikaa Oromoo akka isaan kaanitti inni kamtu sababa nama kana diinatti godhatu hin jiru maaliif namni kun jaarmoliin kun naannoo sanatti rakkoo tokko malee waajjira akka banatanu rakkoo tokko malee hawaasa walitti qabanii akka asussanu haala mijeessaa kan turedha. Kanaafuu jecha isaaniin ilkaan isaanii keessa galeera warra aangoorra jiru OPDO warra bilchiginna. Haqni otuu kana ta'ee jiru namicha kana ajjeefamee itti aanee waanuma dursee qindaa'e akka isa olola amma mana kennaa kanaan wal qabatee dhufe kana battaluma lubbuun namichaa darbeen otuullee awwaala gaariillee hin qindeessin namni kun waanidha ofiisara naamusa qaba haalii awwaalcha isaaniillee kanaafillee tun dhimmi shanee abaa'u kana godhe dursee murtaa'e jechaadha olola akkasii akka oofamu erga namni kun ajjeefamee booda. Akkasii kana irra deddeebinee argina. Kana tokkummaa Oromoo diiguuf yaalii isaan gochaa jiran wajjin waan faallaa ta'eef eventiin yaadannoon ayyaanni guyyaa gootota kun akka hin mul'anne akka hin argamne kan isaan barbaadanu. Inni kan biraa waa'ee akeekaati. Waa'ee ajandaati. Asirratti gabaabaadhumatti akkuma isinis tuttuqqaniitti waan jechuuf yaale jarri kun warra fedhii isaaniitiin alatti afaan qawweetiin dirqamanii walitti fidamanii dhaabamaniidha. Achirra boodas immoo inni humnaan dhaabe kun ajandaa mataasaatti kennate akeeka mataasaatti kennate OPDOn ODP'n bilchiginnaan takkumaa kana irra deddeebi'ee jira takka ajandaa uummata Oromoo qabaattee beektu arras waggaa lamaan kanas immoo ajandaa haaraa tokkummaa Oromoo qoyyuu qofaatu ta'u tokkummaa saboota gara biraa diiganii minilikiin ajandaa bara minilik kanas immoo ifatti nutti himaniiru. Inni sirnoota lamaan sadan darban keessa bara Haile Sillaasee bara Dargis dadhabee ture bifa haaraadhaan ka'ee sosso'aa jira piroojeektiin Itoophiyaa ijaaruu jedhe namtichi gorsituu muummicha ministeeraa koloneel Abiyyi namichi Daani'eel Kibret jedhamu kanas ifatti nutti himaaru waan akkasii fi kan jiru natti mul'atanatti immoo karaa biraatiin kaleessa kana leengadda kana immoo ammas guyyaadhuma yaadannoof kabaja gootota Oromoo kana wajjin wal qabatee
waan miidiyaa irraa deemu tokko dhageenya. Sana keessattis kan jedhamu tokkoffaa guyyaan kun sababni guyyaa kanaaf sababa ta'e kun haalli dhumaatii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kuni dhugumattuu ta'uu isaatiiyyuu eenyutu beekaa, eenyutu argee, eenyutu mirkaneeffate. Isumayyuu immoo diinna ajjeesee isaatumaa eenyutu mirkaneeffate. Walumaan wal fixanii sana booda immoo babbareechanii mimmiidhagsanii dhiyeessanii dubbataa jiru malee waan jiru tokkotu dhageessaniitu natti fakkaata. Kana keessaa tokko gaafiif deebii maanguddoon Oromoo tokko qabsaa gameessa bara dheeraa warruma adda bilisummaa Oromoo uuman keessaas tokko kan ta'an buleen culata hojii kan godhamedha. Dhugaa dubbachuuf ijaarsi jalqaba amma dhumaattiyyuu haala kana mormaa turan si dhageessaniitu ta'amee asirratti waan jettee aluu qabaattanii ammas obbo Kumsaa siiniin jalqabaa dhageessaniitu dheena mana kunoo maal jechuudha kun maaliif barbaadame kun immoo laata eessarraa madda laatamee mee asirratti waan jettan aluu qabaatan. Gaarii masaanuun yaa bareeddu siiniin jettu jedhu warri keenya. Masaanuun sinumaayyuu masaanuu waan taateef egaa fokkisa keefaa barbaaddii namuma dheertuu kana gabaabduu si gootii, namuma fuula tolu kana fokkiftuu si gootii. Masaanuun yaa bareeddu jettee si waamtuu jedhan. OPDOn egaa gara jallummaa qabatee akka inni itti dhalate irraa seenaa isaarraa kan nama dubbataa ture sana jalqabee gaaf tokko hojiin adda bilisummaa Oromootiin hojjetame hojiin seena qabeessi suni hojiin saba deebee ija sabaa bane hojiin karaa agartee bara dukkanaa karaa saaqe suni isaan biratti gatii guddaa hin qabu. Maaliifi akkuma tiiwwan maasaa turte kan isaan ittiin dhalatanii kan isaan ittiin gaafuma duraa ulfaanii ittiin dhalataniitu kan sabaa miti, waan sabaa miti. Tasfaayee mee feeriyaa taanuuti. OPDOn utuu dhugaadhuma dhaaba Oromooti ta'e tuma dhugaa dhaaba Oromoof dhaabata ta'eeti carraa hedduu qaba, waan baay'ee naashinaal kan ta'uu danda'an waan baay'ee carraa qaba. Kan soba hin qabne OPDO keessa kan jiran baay'een isaanii ijoolleen Oromoon jiran jechuu koomini warri jiranii kan baay'ee isaanii jiru ijoollee alagaa ta'anii OPDO keessa ta'anii dantaa Oromoo harka wayaa jalaatiin lafatti gadi harkisanii akka wanti Oromoo karaarra hin deemne akka ajandaan Oromoon of bilisoomsee biyya isaarratti abbaan taane akka Oromoon agartee dimokiraasiidhaan biyya sana ni ijaarranne kan godhani agartee afaan keenya kan dubbatan aadaa keenya kan beekan hundeen isaanii garuu kan saba keenya hin ta'in hedduutu hoogganaa OPDO keessa ture. Kun gaaffii hin qabu. Ifaadha jedha ammallee ni jiru. Deesaan jiran immoo bakka furtuu taatedha kan isaan jiran baay'een isaanii. Kanaaf jarri kun yeroo baay'eedha waan dhimma Oromoo yoo kara kan dhimma Oromoof dantaa qabu ta'e hin balleessu jecha. Hin balleessu hin haqu jecha. Amma immoo bulee ooleeyyuu gaafa duraa mallasaan akka Oromootti mee waa tokko sitti hima. Mallasaan akka Oromootti nu hin jibbine quba qabaa. As identity akka Oromootti nu hin jibbine. Mallasaa waa inni nu jibbe akka dantaatti nu jibbe. Bulanii oolanii jarri kun biyya kana ijaaruun isaanii oolu. Bulanii oolanii warri abaa'oo jedhan kun agartee Oromiyaa jedhan kana gadhaabuun isaanii oolu. Ikoonoomii isaanii fudhachuun isaanii oolu. Lafti nuyi qabnu, albuunni nu qabnu, agartee lafti taadhiin nu qabnu Itoophiyaa keessaati lafa sana Oromiyaa jedhan kana. Kanaaf dhiibbaa irratti goona jedhe malee deebifnee sirna nafxeenyaa irratti diriirsinan jenne as an identity nun jibbe Oromooyyuu hin balleessinan jenne Oromummayyuu hin balleessinan jenne. For the first time kan ammaa kan amma kunoo kan nu keessatti dhalatee nu keessatti guddatee nuyyuu jedhee kan of waamutu Oromummaan nu xiqqeesse hin balleessina. Oromummaan ittiin adeemame sun karaa miti.
gandatti nu gashe kan nuun jedhe kunoo kanuma nu keessaa bahe kana jechaadha. Maali carraan OPDOn qabaachaa ture jettee dhagaachuu dandeessa. 1991 ennaa Oromiyaa jechi Oromiyaa jedhamtu. Agarte jechi Oromiyaa jedhamtu ennaa isheen mootummaa ce'umsaa keessatti fudhatamtu. Inni silaati injifannoo guddaa ground breaking victory kan jedhan kan injifannoo guddaadha. Maaliif sitti fakkaate? Inni warri Itoophiyaa kan isaan nu barbaadanii Shawaa jedhanii nu waamuu barbaadu. Wallagga jedhanii nu waamuu barbaadu. Arsiillee jedhan Arsii jedhanii nu waamuu barbaadu. Ilubbaabur jedhanii nu waamuu barbaadu. Oromoo jedhanii Oromiyaa jedhanii nu waamuu barbaadan because nurra beeku. Oromiyaa jechuun dantaa isheen qabdu nurra beeku. Isa nation biyya nu godha Oromiyaa jechuun. Addi bilisummaa Oromoo itti cichee yeroonni Oromiyaa kan jedhamu sana maappii irra kaa'u silaa guyyaan sun guyyaa seenaati. Agartee qabsoo keenyatti closure, qabsoo keenyatti maalinni ulaa itti toshinee hin cufatiin iyyuu malee hin gumeessin iyyuu malee inni sun injifannoo guddaa ammas hin jedhamne ture. Silaati utuu Oromoo irraa dhalatan ta'e, utuu dhimmi Oromoo kan isaan quuqu ta'e, isaanitu gaafasi akka shikareetti isaa ta'anii akka dhibantaattis akka paartiin isaa ta'an mootummaa wajjin turan guyyaa sana national day gochuu hin danda'u ture. Sila har'a kana yuunivarsiitonni keenya Oromiyaa national day qabna jechaadha. Agartee qabsoon keenya fagoo adeemee dhufeetu biyya nu godheera we are a nation. Biyya taaneerra quba qabaadha. Garuu kanatti hulaa kana cufachuu kan nu dadhabsiise dhaloota OPDO jechaadha. Kanallee waan tokko nuuf hin goone OPDO. Kanallee Oromiyaa amma jaallikoo Caalaa jedhu Oromiyaatti daaboza nyaatan sanallee Oromiyaatti jiraatan sanallee isheenillee kabajuu hin dandeenye guyyaa Oromiyaa national day guyyaa guddaa guyyaa waggaa 150tti nu deebinee dhiigalmaan keenyaatiin arganne guyyaa sana kabajuudhaaf illee agartee mooraalii ittiin qabaanne jechaadha. Tokko kan biraan sii dabalaa yoo barbaadde kaanii yaadattee yoo ta'e Tasfaayee achi jirtee ani hin beeku Caalaan ijoollee yoo ta'uu danda'a. Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti yeroo jalqabaaf ennaa addi bilisummaa Oromoo beektota Oromoo walitti qabee afaan Oromoo afaan agartee qubee afaan Oromoo afaan biyyaa godhe. Taasisa naasirri inni sunis injifannoo ammas hin jedhamne seenaa keenya keessatti Tasfaayee. Namoonni kan amma irraanfataniiru namoonni kana dagataniiru. Kuni amma waan guddaa afaan suni achitti beektota walitti qabamee afaan qubeeni akka afaan keenya kana iskriptiin fudhanne kana kanatti dhimma nu baasa jedhee uummanni Oromoo beekaansaa barataansaa murteeffate. Guyyaan sunillee silaa guyyaa seenaati. Guyyaan suni guyyaa nuyi for the first time isaanirra jara nu cunqursarraa depart goonedha. Agarte deportation guddaa gubba karaa isaaniirraa gargar godha. Saabaan nun baasu afaan keenya bakka bu'u afaan keenya iyyuu iniiku representiyyuu nun godhu jenneetu karaa isaaniirraa baan guyyaa seenaa ture. OPDOn utuu dhugaa beekumsa qabaate guyyaa sanallee akka guyyaatti akka guyyaa guddaatti national day gochuu qabachuu. Maaliif sitti maa jira? Lost opportunity sitti haasa'aa jira. Kasadaffaa sitti dubbadha Tasfaayee Maccaaf Tuulama seenaa Oromoo keessatti bakkinni qabu dhaloonnillee gatii Maccaaf Tuulamaa baasee fixu. Maccaaf Tuulama OPDOn maal godhe Maccaaf Tuulamaan Tasfaayee atis barreessiteettis biyyan ture. Hini engidirti. Hooggantoota Maccaaf Tuulamaa hidhaatti naqe malee isin kabajaa qabdu jedhee wal baasee wal nutti hin baane. Inumaayyuu maal jedha durataan OPDO dhugaa agartee kaleessan dhalanneen jedhee wal bakka tokkotti interview tokko irratti. Junaddii Saandoo maal jedhe OPDO Maccaaf Tuulama mooraalii maalii qabdii jedhee dubbate. This is history. Yoo Maccaaf Tuulama mooraalii hin qabu ta'e Junaddii Saandooti mooraalii qaba. Maccaaf Tuulamaa kan dhaabe Hayilamaariyaam Gammadaati yoo inni mooraalii hin qabu ta'e isatti mooraalii qaba. Agarte isa dhaqee mallasiif hojjetetti mooraalii godhatee warri qabsoo Oromoo Finfinnee keessatti gad dhaabani. Hundee ishee gad dhaabani
akka mooraalii hin qabneetti abaaraman jechuudha. Maaliif mallasituu abaarii jedheetti dubbateenna isa gammachiisuuf jedhe akkasitti abaara. Opportunity marcaaf tuulamaa national day gochuudhaaf qabdu OPDOn hin balleessite. Karaarraa basite jechuudha. Kan amma maaliin feerii teessitti haasaa jira kan nuyi national day godhachuu nutti jiru baay'eeti ture. Kaan immoo kadhumaa mayyuu nan godha baay'ee wanni jechuu danda'a. Seenaa Oromootti amma akka rakkanne hin beekta Tasfaayee Finfinnee keessatti. Seenaa Oromoo silaa yoona kana yeroo ammaa kana kan nuyi deebinee ammallee seenaa walitti himnu seenaan Oromoo. Waggaa 28 ofiisii ta'anii seenaa Oromoo sirriitti barreessanii ijoollee keenya hin barsiifne. Afaan keenyallee sirriitti hin barsiifne jarri kun yoo dhugaa dubbattate. Seenaan Oromoo amma fakkeenyaaf gootonni nu jennan kun kifilii 3 kifilii 2tti maaf baramuu dhiise. Kifilii 5tti maaf banamuu dhiise. Ulaa anuu afaan balleesse. Ulaa 5tti, ulaa 6tti, ulaa 7tti seenaan keenya maaf baramuu dhabe. Biyya keenya maaf sirriitti baramuu dhabe. Amma immoo inni yoo xinnaateetu isa yoo dhiifnaadhe Prime Minister isaanii. Isa iyyuu gaddeebinee gara kifilii gadiitti dhannee afaan Amaaraa barsiifnaa. Look at that reversal jarri kun. Jarri kun waan Oromoon argate duuba deebisuun hojii isaanii kan isaan godhan jechuudha. Anaan jarri nan aarsanii dhugaa dubbachuudhaaf anaan kan na aarsu orra kaleessan wajjin qabsaa'oo fakkaatanii dhiiga gootota kanaatiin kakataa ba'anii nama kaksiisaa ba'anii arrammoo dhaqanii orra seenaa Oromoo duuba deebisuuf murteeffate. Qoonqoodhaaf nyaataaf irbaataaf jedhanii irratti galanitu baay'ee siyaasa jecha. Kanaafuu squander the opportunities itti faranjiin opportunity bade. Kana duwwaa mini amma ishee kana addi bilisummaa Oromoo qabsoo sabaaf jedhee itti cichee qabe. Guyyaa Goototaa. Maaliifi sabni kana hin qabne akkuma obboleessi koo jedhaa oolee sabni kana hin qabne bakka ga'u hin qabu. Beezii hin qabu. Sabni agartee history hin qabne beezii hin qabu. Sabni bakka irraa ka'ee bakka dhaqu hin beekne agartee hundee hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo kana cichee sabni fudhate. Sabni Oromoo fudhate. Waan sabni Oromoo fudhate kun isaaniif qaanii fakkaatee mul'ate jechuudha. Luqazaa kun mataan isaa qaaniidha. Qaanii ta'ee itti mul'achuu isaa itti turre. Yoo Oromoodha ta'e orri du'an kun kan adda bilisummaa Oromoo qofaa miti kan Oromooti. Ammallee kan uummanni Oromoo baruu qabu. Agartee eddee fedhetti haaduu, amantii fedhe keessa haaduu, agartee dikeedii barbaade keessatti haaduu ka dhimma Oromoof du'e goota Oromooti. Ka dhimma Oromoof du'e goota. Bari gootota hedduu qabna kan biyya alaatti baqatanii dhufanii biyya alaatti du'an. Gootota hedduu jiru kan wannu ta'an. Gootonni eddee fedhetti dhalatan maaliif akka namoonni tokko OPDO qofaatu hin ta'in namoonni tokko maaliif akka isaan konfidensii dhabanii naaf hin galu. Agartee obboleessi koo manaa baheen galiina naaf goota. Hiriyoonni koo Finfinnee keessaati guyyaa wajjin oollee galgala nu deebineen arginamne sun Tasfaayee naaf goota. Orris immoo orri kun shinnigaatti du'anis naaf goota. Orri kun maalinni harka muraaf harma muraatti du'anis naaf goota. Gootummaan is a collective name. It's a big name. Agartee maqaa honoriiti, maqaa kabajaati. Sabaaf kan laatame jechuudha. OPDOn kabajaa kana keessaa bahuudhaaf kan inni murteeffatee, kan inni kabajaa kana ofitti hin fudhanneef, kan inni kabajaa kana xinneessu hundee kabajaa kanaadha hin qabu. Hundee kanarratti hin dhaabanne hin ijaaramne kanarratti hin ijaaramne kana heddeedhaan ga'uuf hin ijaaramne kan inni ijaarameef ajandaa biroodhaaf ijaarame. Kanaaf kan nuyi rakkoo keessa seennee siin jechuufan. Kaani gaaffii ka dhumaa waa tokko naa kaaftee turte. Meera naa deebitaa? Sababuma yaadannoo ayyaaneffannaa guyyaa goototaa kana wal qabatee miidiyaa garaagaraatti irratti qophii adda addaa dhiyaachaa jira. Haala kanaan miidiyaa tokko irratti gaaffiif deebii maanguddoo keenya tokko wajjin godhame keessatti iyyuu seenaadhumti kun dhugaa ta'uu isaatu akka jedhamu akka dhiyaatu kanatti adda bilisummaa Oromootu diddibee miidhagsee dhiyeessaa jira malee dhugaa iyyuu miti jedhama. Walumaan iyyuu wal ajjeesaniiti iyyuu deebisanii diinatti iyyuu haala kanaan nu fixee
jedhu waa'een amantaa si waan keessatti kan hin fakkaatu waan akkasii tokko ka'e irruma deebisanii ofiif jedhanii deebisanii dhaggeeffachuun waan nama qaanessudha gam tokkoon isheedha sarratti waan jettu qaba. Dhaggeeffadhe sana jaalleen coodhaanii OMN irratti gaafachaa turanii gaaffiin isaa baay'ee bizaariidha. Ammoo yoo ofii uumantees yoo namatti kan akkasitti akka inni gaafatamu barbaade gaaffiin sun gaafatamuunsaa oomaa rakkina hin qabu. Maanguddichi akka gaariitti deebiseera. Akka gaariitti deebisee maal jedhee kanatti warruma jedheti rakkataa nuyi agartee qabsoo irratti akka isaan itti wareegaman maaliif akka isaan deeman karaa kamirra akka isaan deeman inni immoo attamitti akka biraa eega ibsee booda isa kana orra kana uumee itti rakkatutu itti rakkata malee nuuf dhimma miti. Nuyi dhugaan keenya dhugeeffannoon keenya jaallan keenya qabsoo irratti dhumanii qabsoon isaa irratti dhuman immoo kan nu silaallee hin eegini jedhe yaadatte yoo ta'e kana hin eegne maaliif addi bilisummaa Oromoo Sumaaleen achiin dhufee nu fixa jedhanii hin eegne yeroo sanatti humni sunilleen humna ergama ifaa qabu miti. Akka seenaarraa dhaga'aa jiru kanatti gaafas achiin turre humna shiftaadha jechaadha. Humna ilaalcha politikaa kaayyoo politikaa qabu miti. Ammoo dhugaadha yeroo sanatti Sumaaleen biyya keenya keessatti wal ballachuudhaaf abballii qabaachaa dhufa turte. Akka ta'ettiyyuu humni suni humna amma kana humna jabaa humna beekamee silaati addi bilisummaa Oromoo irraa of eeggachuu dagate jedhamullee minne baay'een isaanii iyyuu amma nan dhagaa namichi ati jettu kan inni gaafate tokko maaf akkasitti deemaniyyuudha agartee isa darbee nama gaafachuudha amma wanti kun kan inni ta'e 1980 arra waan baay'eetti jijjiirame 18 waggaa meeqa arra 80 waggaa 40 waan waggaa 40 maaf akkasin goone teknooloojii ammaa kanaatiin yoo kana isaan shallagde yoo ta'e yoo isaan ilaalta yoo ta'e dhugaadhumatti namoonni akka jedhanii baay'ee isaanii jiru. Kaananii kan kana keessatti ilaalamu itti qabu OPDO qofaatu hin ta'in dhaabonni politikaa Oromoollee waan godhan keessatti haqa Oromoo balleessuurraa of eeggachuu qaban. Amma waan inni dhaga'u tokko tokko guyyaa kana eenyu murteesse guyyaa kana attamitti murteeffame bale warri naashinaali biyya keenya bakka buuna jedhanii achi ta'anii dantaa biyya keenyaa nyaataa jiranii waan biyya keenyaaf mala Oromiyaa qubee afaan Oromoo maccaaf tuulam seenaa kee kana uun hojjenneeti addi bilisummaa Oromoo achi ga'ee saba mari'achiisuuf iyyuu carraasaatti hin arganne kan gaafatamu itti jiru warra aangoorra jiranii waa utuu saba kanaaf hin godhin ta'ani malee addi bilisummaa Oromoo wareegama itti kaffaleefi seenaan isa yaadata jecha dhaabni kuni wareegama inni kaffaleefi balaa isarra ga'eef balaa sana deebee dadnabachuusoo mee dhaabota baay'ee miti Tasfaayee waan sitti himaa dhaabota 1960moota dhalatan keessa kanarra lubbuun jiru dhaabota baay'ee miti dhaabonni baay'een du'aniiru. Meeshaan du'eera, Icaa du'eera, Maree du'eera, Yaappaan du'eera kan hin du'in hin jiru hin du'an jechuudha. Dhaabni akkuma namaa du'a. Addi bilisummaa Oromoo garuu cicha gootoowwan kanaaf orra irraa afeen utuu hin du'in arra ga'e. Arrallee OPDOn kan ajjeesuu barbaaddi. Dhaaba sarvaayiv godheetu qabsoo Oromoo faddana ga'e kana ajjeesuu barbaaddi jechuudha. Kan isheen ajjeesuu barbaaddu nama mini quba qabaatu kan isheen ajjeesuu barbaaddu kaayyoodha. Kaayyoo sana ajjeesuu barbaaddi jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo, dhaloonni Oromoo, ol adeemaan Oromoo kaayyoo agartee gartuu kanaa baraa maaliif addi bilisummaa Oromoo goototatti cicha jedhaa. Gootonni kun eenyu fa'i isaan jedhaa bakka dhaloota isaanii, fuula isaanii, jiruu isaanii, barnoota isaanii kana barataa deemuu qaba. Dhaloonni keenya gara fuulduraatti maatirikiin keenya isaan ta'u gara fuulduraatti Tasfaayee sitti hima. Historical wannuun keenya isaan ta'u gara fuulduraatti. Agartee haati isaanii abbaan isaanii waamamuuf jiru gara fuulduraatti.
arrammoo qabsootti jirra. Qabsoo keenyatti immoo cufaan godhin jirra. Closure itti godhin jirra. Amma closure itti godhu kanatti qabsichitti gufuu qaba. Galatoomi Obbo Caalaa sumarratti waan amma kakaa'u dubbii yaadni kun illee kakaa'atuma ture kallattiin duudaanis mariidhuma keenya keessatti jechuu kooti kan biraa ayyaana kana yaadannoo kana wajjin wal qabate kan jedhamu waan akka adda bilisummaa Oromoo monopolize godheetti waan akka adda bilisummaa Oromoo gaggeeffatu qofatti wareegamni garuu jes kan adda bilisummaa Oromoo qofa iyyuu miti walumaa galatti kun dhuguma mataan isaatu adda bilisummaa Oromootu waan kana gaggeeffata yoommoo kunis tuttuqameera garuu Oromiyaa bilisoomte keessatti yookaan Oromiyaa walabummaa ishee mirkanaa'e keessatti haala uummanni Oromoo carraa isaa hundumaa murteeffachuuf mirga argate keessatti akkam ta'uu qaba. Har'a akkamitti amma onaayyuu akkamitti gaggeeffamaa ture dhugumaan adda bilisummaa Oromootiyyuu dantaa adda addaatiin madda addaa ta'ee ayyaaneffatanii dhufuun dhugaadha. Akkam ta'uu qaba isheettu kan biraas qabxiilee maka kaafne wajjin gabaabsiituma sa'aatiin nurkaa dhiibaa jira gabaabsiiti. Yoo abaa'uun hin goone eenyutu godha ree? Amma yoo abaa'uun hin goone eenyutu godha? Tokko akka gaafii qofaa gaafatan isaan nutu godha yoo ta'e jedhanii akkuma Kumsaan jedhe jarri kun waggaa 28 aangoo biyya sanaa qabatanii Oromiyaa dhuunfatanii qabeenya Oromoo dhuunfatanii diinagdee Oromoo dhuunfatanii kophaatti ittiin nyaachaa jiranii uummata Oromoo waamanii guyyaan biyyoolessa keenya yoomaa ta'uu jedhaniiru jechuuf haamilee qabu fedhiitti qabu. Dhaabni kun dhaaba seenaa Oromootiin walitti hidhatudha. Addi bilisummaa Oromoo jechuun dhaaba Oromoon ciniinsifatee gabrummaan dhaleedha. Warri isaan irratti qoosan kun akka adda addaatti ibsuu barbaadan kun dandeettiidhaanis taanan beekumsaanis taanan qaruuxee fi qarayyoo saba kanaa warra yeroo sanaatti sammuu jira jedhamu. Beekumsaan warra wanni tokko itti badu hin turre warra gurguddoo keenya ana akka kootti maalin jedhaan beektaa warra waaqayyoon akka kun ergamaa jedhanii warri amantii adda addaa ibsan kan ana akkasitti fudhaanaaf isaan ergamtoota keenya warra santu eenyummaa isaanii Oromummaa Oromoof Oromiyaaf dursa laatanii lubbuu isaanii wareeganii jarri kuni abaa'oo qofatu murteessa kan jedhanii addi bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffamurraa kaayyoo Oromoof Oromiyaa qabatee ka'e. Kanammoo kan murteesse gumii sabaati. Gumiin sabaa immoo bakka buutota Oromiyaa guuturraa warra carraa argatan hirmaachiseeti kana murteessan. Gaafa Oromiyaan bilisoomte rakkoon jiru maali beektaa amma Oromoonni siyaasa waan jedhu tokko yaada. Anaa bakka kootti Oromoon siyaasa hojjechuu hin geenyeen jedha. Akka kiyyaatti sichi Oromoon siyaasa hojjechuu amma Oromoon bar gaafii jiraachuuti. Gaafii akka sabaatti itti fufuu fi akka sabaatti akka biyya ta'uutti itti jira bar. Oromoon silaa amma waa'ee jaarmiyaa paartii miti kan inni qabaachuu qabu adda kan inni qabaachuu qabu. Liberation Front kan inni qabaachuu qabu. Rakkoon nama keenya maali beektaa? Fakkeenyaan Swiidiniin jira akka Swiidinitti yaada taanaan Oromoo hojjechuu hin danda'u baay'een hiis. Tasumayyuu. Amma fakkeenya jaarmiyaan biyya kanaa waan xixiqqoodha kan isaan issue godhanii kaasan. Because just ango power grabbing jechaadha. Akkamitti power argatan qocholloo adda addaa, conspiracy adda addaa hojjetan. Oromoo sana hin geenye garuu akkasitti yaadan namni keenya wal balleessa jira, wal dhiitaa jira. Sabni akka sabaatti ijaarramee dantaa waloosaa ijaarrachuu hin dandeenye waa'ee siyaasaa haasa'uu hin danda'u. An akka keenyatti siyaasa hojjechuu fi Oromiyaan bilisoomte biyya ijaarrannee yookiin immoo akkuma namoonni tokko iyyuu Itoophiyaa keessatti mirgi maarree jedhamu kun innuu dhugoomee gaafsana gaafa Oromoo dhehee kunnaa ta'eera jedhee waa'ee siyaasaa haasoftaa paartii adda addaa ijaarta ishuu adda addaa fireem gootee kaatecha. Sabni waa'ee eenyummaa isa jalqabaa kaasee waan jalaa badee bade jedhamee lafa kaa'ee bu'uure dhaaba kana abaa'oodha. Abaa'oon yoo kanaaf legitimate hin taane eenyutu ta'aree? Isa akka walootti gara fuulduraatti kaa'amuu fi
Adda bilisummaa Oromoo bar gootota abaawoon jenneen gootota Oromoo guyyaa gootota Oromoo jedhee. As keessatti Kumsaan kaaseera. Gootota kana gaafa kabaju gootota kalee kaleessa isa dheengaddaa gootota immoo qabsoo kana keessatti hangaadhaa jiranii fi ammas cichis itti fufan yaadanna. Kanaaf fakkeenya inni miidiyaa irratti gaafatan maaliif beekta kan obbo Leencoo gaafataniif waa lamaaf gaafatan akka nu hubadhutti. Tokkoffaa hooggantoota yeroo san turan keessa namni lubbuun jiranii warra muraasa hafan keessa tokko isaanii. Kanaaf gama tokkoon dhugaa hubachuudha. Gama tokkoon dhugaa kana faallessuudhaaf. Dhugaa kana akkamitti faallessan? Tarii simpaatiin isaan qabani gara warra amma aangoorra jiran kanaati isaan deeggaraa jiran yaada isaanii deeggaraa jiran waan ta'eef tarii karaa isaaniitiin waan kana cabsuu dandeenya laata kan jedhu miishinii qaba jecha ergama. Kanaaf jaarsi garuu dhugaa kana jallisuu hin dandeenye. Dhugaa Oromooti. Dhugaa kana jallisuurra haqa sanaaf dhaabbatan jechaadha. Nuti akka qabsaa'otaattis akka dhaaba keenyattis dhugaa jiru kana uummata Oromootti himneerra. Warri kana fudhachuun barbaanne immoo yoomiyyuu fudhatuu dhimma isaanii jedha. Kanaaf dhugaani booqan qabdu takkittuma himtaa inni kaan dhugaa kana babbaqaqsee gara barbaadetti hiikkachuu danda'a. Warri dhugaa barbuu barbaadan immoo olola asiifachiin mataa nama duuchi uummata Oromoo asiifachiin burjaajessu kana clear gochuuf isaan irraa waa hubachuuf kaasan jechaadha. Kanaaf waa lamaan kana wal cinaa deema. Kanaan ala rakkoon jiru halagaa fi warri sammuun gabroome yeroo hundumaa waan Oromoo fudhachuun barbaadan. Halagaani dantaasaatu achi keessa jira waan ta'eef wanni Oromoo yuunifaayi godhu tokkomsu Oromoo walitti fidu yeroo dhufe isaanii fi diina guddaadha jechaadha. Tireetidha. Kanaafuu karaa hundumaan waan kana cabsuuf irratti duulachuudha. Karaa miidiyaatiin karaa humna qabaniif maaliif warri kun diinagdee harkaa qabu. Qabeenya harka isaanii jira, aangoon harka isaanii jira, waan hedduutu harka isaanii jira. Kanaaf karaa kamiiniyyuu waan kana cabsanii Oromoo sammuusaa kana jeequdha jechaadha. Lammaffaa Oromoon sammuudhaan gabroome yeroo hundumaa of ta'uun itti dhiba, itti ulfaata. Of ta'ee waan isaa waan guddaa waan jajjabaa fudhatu itti ulfaata. Sammuusaatu akkasitti uumamere. Kuni baruma colonization yeroo turetti naatiif illite jedhani miti. Warra naatiif illite jedhan kana barsiisaniitti ergatu. They can read in dubbisanii in barreessanii beekumsi isaan qaban garuu beekumsa saba isaaniittiin cabsan malee beekumsa saba isaaniittiin ijaaranii miti. Akkuma Kumsaan jedhe warri OPDOdha kan ijaaramanii an xiqqoo humnaan kan jedhu kana gaafa dubbiin sitti hammaatte humnaan yoo qabamteetta ta'e gaafa angoo harkaa qabdu maaliif sana cabsuu dadhabde. Gaafa sana angoo qabdu booji'amaadha. Tole jettee fudhatte miti. Yoo dhuguma gudeeda haadha Oromoo keessa bahe gadaamessa haadha Oromoo boraafatee gaafa bahe otoo ijaan arguu dhugaa jallisuun akkamitti taatire fedhuma isaaniitu kana jechaadha. Wannuma isaan fedhantu kana waan ta'eef fedha isaanii kana karaa kamiiniyyuu dhugoomsuu hojiirra oolchuu fi duubatti hin deebi'an. Har'a ilmaan Oromoo bakka bakkatti ajjeesaa jiru bara. Kun immoo amma isaan maal jedhan namtichi maal jechaa ture ajjeesuun mo'amuudhaa jechaa ture. Karaa tokkoon dhugaadha maaliif sodaatan yeroo hundayyuu waan sodaatu san balleessuu barbaada. Waan sodaatu san wajjin diil gochuu hin barbaadu. Humna hin qabu dandeettis hin qabu. Sodaan yeroo hundayyuu waan balaa hamaa si fichisiisa jecha. Kanaaf Oromoo irra sodaa qaban, Oromummaa irra sodaa qaban, Oromiyaa irra sodaa qaban, kaayyoo Oromoo irra sodaa qaban. Har'a lolli biyya sana keessatti deemu lola Itoophiyummaa fi Oromummaati. Oromoon kan hubachuudha qaba. Lolli Abiyyii fi adda bilisummaa Oromoos ta'ee akka Oromootti jiru lola Itoophiyaa dursuu fi Oromiyaa fi Oromummaa dursuu. Yoo jarri kun mo'ate Oromoo waggaa 50-60 duubatti deebi'uuf jira qabsoon Oromoodha. Yoo Oromoon jabaatee harka wal qabatee lola gandummaadhaan Oromootti deeman, lola gosummaadhaan amantiidhaan Oromootti deeman, Oromoo hiranii qoqqoodanii caccabsuuf deeman kana yoo dura dhaabbate yoo dammaqe injifannoon Oromoodha daran dambooba deemaa jira. Walumaa galatti wanti deemaa jiru wanti waan Oromoodha guyyaa Oromoon kabajatu guyyaa Oromoo ulfeessu xiqqeessanii fi kaayyoo Oromoo sana duubatti deebisuuf kaayyoo abbootiin keenya akaakileen keenya abaabileen keenya ilmaan keenya obbolaan keenya itti wareegamaa asgaanii fardhallee itti wareegamaa jiran xiqqeessanii caccabsanii Oromoo tasa balleessu jechuudha. Maaliif
Wantoonni isaan kaasan substandard wantoota waan gadi galoodha kan isaan haasa'an. Kun hundumtuu garuu intentionally deliberately waan ta'aa jiru malee akkasumatti waan namni callisee jedhu miti. Waan godhaniif qaban fakkeenya waa'ee artistoota kaastetti. Caalatti artistoonni isaan tarreessanii sabboontota. Apartmentii argachuun diili guddaa maaliif ta'e? Maaliif waan guddaa godhanii kaasan? Namni kamiyyuu galmaa'ee argata miti maallaqa qabda taanaan hin argatta miti. Addunyaa guutuura jira. Maal qe'ee keenya irratti ijaaranii ormaafuu hiraa jiran artistoonni keenya hoo argatan maaliif waan guddaa ta'e? Isaan garuu waan guddaa kan godhaniif namoota kanatu kaayyoo wajjin warra jira waan ta'eefi namoota kanaan attaa gochuudha. Achi keessatti amantii laallatu, ganda laallatu. Because kaayyoon isaanii guddaan kanaan Oromoo diiguu waan ta'eef. Wanni isaan godhaa ture, wanni isaan gochaa ba'an keessumaa namtichi kun ergaa masaraa Minilik sana seenee daily halkanii guyyaa kan isaan Oromoo irratti hojjechaa jiran. Iddoo tokko tokkotti waan ani dubbachuullee hin barbaanne gosa akka gosaatti iyyuu gargar ba'ee hin laallamne gosa gargar baasaniiti wal ficcisiisaa jiran bakka baay'eetti. Tasa seenaa keessatti gosa wal lolee hin beekne jira. Fakkeenya Karrayyuu fi Ituun takkaa seenaa keessatti wal lolee hin beeku. Tasuma har'a garuu isaan wal ficcisiisanii dhiigi dhangalaasaa jiran. Kanaaf Oromoon dammaquudha qaba bakka jiru. Maalitti jirra maal keessa jirra jedhanii haalli fedhellee hammaatu jaarran keessa jirru jaarra qaroominaa fi jaarra 21ffaadha. Jaarra 19ffaa sana keessa iyyuu gootonni keenya waggaa 40 dura gamtaan dhaabbatanii dhiigan Oromoo fi Oromiyaa gad dhaabatan. Kana Oromoon hubachuudhaa qabaa kan jedhu dhaamsa qabu. Galatuma nurkaa dheeratee fixachuu qabna. Waan gaggabaabduu tokko jedheetan iyyuu xumurannaa baay'ee nurkaa deeme. Tokkoffaa haala walabummaa Oromiyaa mirkanaa'e keessatti haala hireen ofiin murteeffachuu uummata Oromoo kabajame keessatti gabaabaadhumatti ayyaanni kun heeraan tumamee seeraan murtaa'ee duudhaa miti dhaawaa Oromoo kaalandara Oromoo irratti kaa'ameeti waggaa waggaadhaan kabajama. Kan biraa waa'ee tokkummaa kana kan Oromoo irraa dhaga'amu inni Oromoon lafa keewwate akka fiikshiniitti akka seenaa uumameetti yoo dhiyaate illee kan alagaan tokko jedheen kaasuu barbaada. Nama biyya kanaati, nama Kaanaadaa, nama amantii lallabuudha. 1993-94 Itoophiyaa keessa ture. Haaluma sababuma amantii lallabuutiin gara sana dhaqeetti fakkaata. Kanarraas kan ka'eeyyuu kallattii Oromiyaa bakka garaagaraa adeemee Oromoota haasofsiisaa ture namni kuni. Luba Reverend Ronald Keward jedhama. Nama Kaanaadaatti asuma Torontoo kana jiru. Namni kun dhiya Oromiyaa, kibba Oromiyaa, giddu galeessa Oromiyaa, baha Oromiyaa keessa naanna'aa ture. Dhumarratti aartikila gabaabduu tokko aartikila fuula 6 qabdu tokko Ingiliffaan barreessee facaasee biyyaa ba'e. Kan inni itti facaasee irra caalaatti naannoo dippiloomaatiik koomunitii kanatti jaarmiyaalee poolitikaa adda addaa akka ga'u miidiyaas akka godheeti. Sana keessatti waan gabaabaan jedhe tokko. Inni maqaa amantiitiin Oromoota haasofsiisatti dhiyaate. Kumootatti kan lakkaa'aman wajjin taa'ee jedhe. Hundumtuu waan tokko natti himanii. Maanneennani Oromummaan dhiiga keenya amantaan garuu filmaata keenya naan jedhanii. Isa seenaa wareegamaa gootota keenya kana wajjin wal qabatee himamu gabaabse irra deebi'ee nutti dheeratee yaadni kun akka dheerachuu danda'u nan beekaa dhiifamaa wajjiniin asirratti akka dhaabnu fedhaa nagaataa jiraadhaa yeroo biraa walitti deebinaa ammaaf nu haa ga'u.